afuufawi afuufaa jaama maaliin afuufeewu yoom madanko maaliin afuufee ganaan dubbannee bar maraataadhaa dhugaamo atis akkasuma gaayigaana maraataa ta'e atis maraatumaa bar ati kan khiniinii raanfatiisan ta'uun oolu hundumaatu abshir bagaan ta'e numa hundaati tukkasi akanaga juuntota yaama juuntota warreen biltsiginnaadhaa juuntota yaama sirba eegaa kuni barra keenyaa bar waan oromootiimi waan oromoodhaa akkamittiin jaalanne immoo ayyaa waan oromoo jaalachuudha qabnaa bar namaan akkaan jaaladhu namaan hedduu dinqisiifadhu tokko irraa hin dubbachuu fedha Ustaz Kamal Heebboodhaa jaaniin aboo sun bar akka waan madaatiyya na fayyiseetitti ilaala wallahi namni sun rajjaal wannuus jaannaan boo kan akkasiisan qabna boo arsii keeysa billa aleekum meena dhiis mee dhaabbadhu yaaboo mee dhaabbadhu sirba kana lakki kanaa miti aboo mucaan kun sirba haaree fideemmas yaa wallahi sirba haaree fideemmas sirba haaree fide sirba kana warra biltsiginnaatitti hiika warra biltsiginnaatiif garagalcha akka jaalalaatti kanuma jiru kara biltsiginnaatitti hiika kara biltsiginnaadha ijoollee keenya warreen afaan oromoodhaa dubbatan tan abiyyiif iyyaa turtee fi tan biltsiginnaa ummata nafxanyaatiif nurratti duulaa turteef hiikaadhaaf isaaniif akkasi ati qaadhimaa namaati akkasuma jennaan isinirra hin turu ilmaan oromoodhaa maaliif boru ni hammaalanna kanaafuu wanni taane jechuudha yaaboo suuraa raayyaa abbaa mancaa qabattee akkamitti obsii waan hunda daran akkamitti jecha akkanaa kaneetta ana rajjaal ani dhiira sii galee dhugaa rabbii siin garafuu niin tanta tiyyatanaan siiniin garabaan sii galee garuu suuraa raayyaa abbaa mancaa fannifattee hin deemin akkana ijoolleen teenya tan jimmaa amma waan tokko isinitti himu jara muree isinitti himu responsibility Tigraay keessatti ta'e waan Tigraay keessatti ta'e akka jimmaatitti isinii fudhata maaliif isintu abiyyii kana filate waan taataniif you have to take responsibility dhugaadhaan isinitti himaadha tolcheetiin isinitti hima sila irraan tana abiyyiin yookaan arsii irraa ta'e yookaan harargee irraa ta'e waan isaan kun filataniif waan isaan kun jala fiiganiif isin nuti to responsibility fudhata jechuudha yookaan arsii fudhata yookaan harargee fudhata maaliif jaa fakkeenya Jawaar fudhadha Jawaar amma arsii bikkan bu'u harargee bikkan bu'u shawaa bikkan bu'u jimma bikkan bu'u dhageessanii walloo bikkan bu'u wallagga bikkan bu'u Jawaar akka Jawaaritti oromoo guutuu bikka bu'a asii galaami oromoo guutuu waan bikka bu'uuf oromoo guutuutu responsibility fudhata asii galaami waan Jawaar irratti akkasuma immoo abiyyi eenyu kan badii isaa tan hunda responsibility fudhatu jimma qofa maaliif harargeen hin filanne harargeen jibbitee jirti turte arsiin jibbitee jirti matumaanu wanni ummanni lameen kun jibbe rabbiin sin jaalachiisin
waan keessattuu Harargee fi Arsiin itti خلاص والله نسيني جبيها وان أمني خون جبا ربين إسن الله جالة تيسين إيو ونسون ديما سميرا روباهو جان ديما روباهو جان ربي إسن جالة تيسين تنوغانين جو أبيين إلما أبارساتي ayra dika gari dage faddu ana miti an gowwa miti isini gowwani isin warra jimma ifinje tutan gowwoni isini jimma ogani jaw hunda odo hintahin warren deeggartoota abiy akkasi fudhadu gowwa akka keetii kana jira kashamisa uffate gorora firra yaasu kashamariyo bulo goote iyyu live seene iyyu kashamara wajje ogga live seene yaaso duudan ciisi yaaso kana akka keetii kana tin yaaso dhattira kana akka keetii kun بدي أبي تقرأي خيسة هجته بدي أبي أمة أورمو رتي هجته إسن تفرطه يجو ماليف إلما أورمو دا لفرش الرئيسيتان أتيتي شاني دا يجوران انتو ريبر باتي هنتا نيبر تربانو هندبر ريبر أتيتي نانو تيسان خيسة إلما أورمو دا لفرش الرئيسيتان أين يتفرط واني سن تاتين سن Harargee خيسة تاتي أبداً أرسي خيسة تاتي أبداً إيسة تاتي جمّة نانو أباج فار خيسة تاتي يجور قواني أين إسيني قوان قرآن فرطي قرآن سلا أرتيستون خيني خشوادا إتين ميلا لفاندي تولي داف إسين قرآن فرطانيتي شاني waraana bilisummaadha waraana adda bilisummaa Oromoodha qoraan fudhatanii ni barbaanneetanii warra gaara keessa deemu gowwoota isinii kana jechuudha kana akka gaarittiin sitti himaatii fudhu feetu amani feetu dhiisi shamarran teessan warreen hudduun irra jirre gartanii mi warreen afaan isaaniitiif kun hundin walitti tokkoosan lumuxxootallee itti hima warreen wanni jala fiigusan abichu jala fiigusanis itti hima isaanillee tolchinee sitti himna fudhadhu jimmaan tuqee baqlaawwan jimmaan tuq naa sitti hima nuti nama faarsuuraa dantaan qabnu nuti jallaa Oromoodhaa garraan zaayirmaa sitti himna nuti jalloota waan taataniif badoota waan taataniif dhugaa jirtuu sitti hima arra faraqaan teenya gaa girrisoota girrisaan wanni taate hundinuu shamarri girrisaadhaa dhiirti girrisaadhaa hundi xeerrafin gana hundi xeerrafin maaliif faraqaan teeti tikeenni xeeti arra si harka jira bayitii irra caffan dhugaa rabbii kanaa beek maaliif warreen abbichuu jala fiigaa ture isin keessattuu beeran gurguddaa tokko jira baryaafi beeran kabajaa hin qabne beeran tartiiba hin qabne beeran shamaraatiitu nu arkaa hogga dubbannu hin jenne beeran ustaaza irratti iyyaa turan beeran ustaaza arrabsaa turan beeran ustaaza xiqqeessaa turan beeran haybalii hin qabne beeran hogga raayyaa abbaa mancaa ustaaz raayyaa abbaa mancaa waa maxxanse jala deemtee ustaaza isin quuftanii jirtan ustaaza isin qoqqooxanii jirtan ustaaza isin numaa jettanii abiyyitti bu'ee eegaltan yaa akhi abiyyiin ka'aba seete ilma haati amaaraa sigala kana booda keessattuu maymaasni Oromoodha namni kun bar abbaan isaa Oromoodha haati hoo haati bar amaaraa yoo siin jaan hin fudhatin wanni ilaalamuu qabu haadha laaluu qabda haadha laaliin telefuudhii tajaasan garteemi tadiraamaa Harargeedhaa san haadha laaliin telefuudhii san haati yoo Oromoo taati yoo abbaan amaaraa ta'e umaatii miti maaliif haati Oromoodha bikki inni sun irraa beetiitu Oromoo waan ta'eef abbaan umaatii miti siigalaami dhageeffadhu hoolayii suuraa abiyyi kaayattee deemtu bulguulee suuraa abbichuudhaa kaayattee deemtu abbichuu koo warra jettan san dhageeffadhu ka gaaritti bulooksiin godhuu sillee hin tuquu akka feetetti onni ta'e maaliif kana booda bar moohamtanii jirtanii waan moohamtaniif akka feetan ja'uu dandeessan siigale kanaaf waan abiyyiin ilmaan Oromoo irratti hojjete waan abiyyiin masgiida gube waan abiyyiin ilmaan Oromoo fannise isini kan responsibility fudhatu asirratti waan tokkoon isinin jaa abiyyii fi dabarisiyoon tokko beeka maaliif
Dabarasiyoon jechuun Abiyyi jechuudha. Abiyyi fi Dabarasiyoon akka tokko maaliif barumsa hin qaban. Doktara Ifinjaan Prezidaantii Ifinjaan Dabarasiyoon takka Ingiliffaa dubbatu agartanii. Dabarasiyoon takka miidiyaa alaatti waliin waa haasoo eenyu dhage hin jiru jechuudha. Hin jiru. Takka Dr. Dabarasiyoon jaaniin Dr. Abiy Ahmed jaaniin University tamita isaan eebiste. Jirti hin jirtu bara. Universitummaan Abiy Ahmed eebiste natti askanni. Jawaar Mohammed University isa eebiste kunooti. Suuraa isaa hundaa jira. Warreen inni waliin eebifame hundaa jira. Waa hedduu jira jechuudha. Garuu Abiyyiinoo hin jiru. Isaa kophee faa haxaa'u nu garsiistan suuraadhaatu jira. Ni jirti sun. Garuu kunoo I keep my brother Jesse akkas jebar. Hundaafu gama dubbiidhaati ittiin deebi'a. Warreen ustaaza keessaa ustaaz Kamal Heebboodhaa galatoomi. Rabbiin umrii dheertuu si haa kennu. Rabbiin si haa jiraachisu. Rabbiin waan ati baateef tana nama galmaan gahu Rabbi si haa godhu. Qabsoon ati godhaa turte ta sagaleedhaati. Sagalee bira kutteeti qaamaan itti seenti. Ustaaza keenya kabajamaa. Ustaaza keenya qaalii. Bikka jirtutti Rabbiin nageessitti haa ta'u. Warreen ati itti dabalamte san ummata gaarii Rabbi siif haa godhu. Warreen waliin tarkaanfattan Rabbi si haa godhu. Keessattuu namni keenya nama akkasiisan jabeessuu qabdan. YouTube qaba namni suniiti YouTube isaa san subscribe godhiif. Maaliif? Obboleessaatiitu jira waan ta'eef. Inni hin jiru gaara seenee jira jettee hin dhiise YouTube isaa. YouTube Ustaaz Kamal Heebboodhaa subscribe godhiif. Sigala godhiif subscribe deemiitii godhiif akkana jettee hin dhiisin. Maaliif seetan namni sun barumsa warreen silaa nuti baranne je'e kanaaf dhaamsa hayeeti gaara seeni. Mee hayyuu Oromoo kami warra silaa nuti baratee jira jennee qabnu keessaa kami kan Oromoodhaa jecha if kannee jiru hin jiru. Hundi isaanii odoo nuti hin beeynatti kanuu waliin barin ka miidiyaa Oromoorra dhufanii waliin barini ummata isaati waliin barini aangoorra dhufee sii ta'a. Ani abalu siin jaa barbooda dhufee. Nama takkaa agarreetu hin beeyne faadhaatti dhufee sii ta'a. Sigalami. Kanaaf ustaazni keenya sun ustaaza akka ustaazaatiif dhaamsa dabarseeti kute. Maaliif? Sagalee hanga taate tahiitii achi booda hidhadhuudha. Dubbiin akkanumatti afaan qullaa iyyuu odoon tahin hidhannoodha ala wanni dhufaa hin jiruudha. Furmaanni hidhannoodha. Furmaanni qawweedha. Akka ilmaan Tigraay kana jechuudha. Akka ilmaan Tigraay kana jechuudha. Dubbiin tajaalmaa roosan malee hin taatu. Wanni Oromoo baasaa hidhannoo qofa dhumee jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya obboleessa keenya ustaaza keenya hayyuu keenya san nuuf jabeessa. Tana isiniin jaa. Tana isiniin kadhadha afaan nagayaatiin. Kaniin isinillee hin tuyne, kaniin isinillee waa takkallee hin jenne. Maaliif isumaa jechaan namallee tuqaa hin jiru, bulookillee godhaa hin jiru, abbaan fedhe waan fedhe haa ja'u, kabajaa isaatiif waa takkallee irra isiniin tuqu, bulookillee isiniin godhu hanga feetan naa rabsa. Maaliif waan maqaa isaa achirra barreesseef jechi hamaan na afaan hin ba'u. Garuu ijoollee teenya tajimmaa isin akkuma reefu isiniin je'e baguma Abiyyiin Harargeerraa hin tahin. Baguma Abiyyiin Arsiirraa hin tahin. Baguma Abiyyiin Wallaggarraa hin tahin. Baguma Abiyyiin Shawaarraa hin tahin. Baguma Abiyyiin Oromoo naannoo biraatirraa hin tahin. Garuu ijoolleen teenya tan jimmaatuuni hanki tokko hunda odoo hin tahin Abiyyiin keenya jechuudhaan waan Oromoon guutuun jibbite fudhattan fitti. Amma sun khasaaraa achi keessa taate hunda khasaaraa inni ilmaan Oromoo godhe hunda isintu mataadhatti fudhata jechuudha. Dhugaa Rabbii warra Tigraay ummanni Tigraay yoo biyya seenan daaraadha isin kutan. Daara akka isin kutan if beekaa isinu. Daara akka isin kutan. Garuu bubuutuun
jimma tana keessa jirtu bubuutuun warreen afaan oromoo achi keessa baran warreen amma live irraa iyyitu tuni isaan oromoodhaa miti. Isaan oromoodhaa miti kana beekaa akka gaariittiin isinitti hima. Maaliif nama haati amaaraati nama haati amaaraa goota oromoo jechuudhaan profaayila godhatanii ta'an arrabooda nama abiyyii profaayila godhatee fireendummaa isinitti ergatu bulog godhe halaalatti. Nama abiyyii profaayila godhatee salaam aleekum siin jedhu salaamtaa hin deebisiniif. Hin deebisiniif. Isin gale maaliif seetan du'a hacaaluudha. Abiyyiin hacaaluu ajjeesuudhaan kaane. Abiyyiin eenyu ajjeesuu ka'e beetanii? Lammaadha ajjeesuudhaa ka'e. Mucaa tokko jira eenyu fiixaa mootii jaanii jiran mucaan sun nama arsiidhaati. Ameerikaa jira. So namni sun gaa nama ajaa'ibaati. Waan san achi dura dubbatee jira. Achi dura dubbatee jira. Gurbaa tokkootiitu na yaadachiise saayiba kayya tokko. Viidiyoo isaa san laaleetiin achi dura dubbatee jira. Maal jee Abiyyiin nama beekamaa tokko ajjeesuudhaa deemaa. Ka jedhu information argate. Namni sun eenyu lammaadha ture. Lammaa akka kuchiisu beekamee ture. Garuu lammaa maaliif ajjeesuun feesanii beetanii amaararraa hayyoottan amaaraa TV kana hunda waan ajjeesee fixeef atis hayyoottan keenya kana hunda nurraa fixee jirta oromoorraa isa ajjeesii jaaniiti itti himan. Asaaminoo Tsiggeedhaa gaafa ajjeesisan oromoorraa is ganama jabaa tokko ajjeesii jaaniin. Akkasitti hayaa jee lamma ajjeesuudhaaf murteeffate. Lamma ajjeesuudhaaf murteeffanne tana jidduu miskiinni dhufe jechuudha. Hacaaluu hundee isaadhaa hawaa takka illee quba hin qabne miskiina nyaachisu miskiinni waan qabu hunda miskiinaa kannu wallahi dhugaa rabbi namni akka hacaaluudhaatitti miskiinaa ta'e hin jiru. Aboo loon meeqa jiboota meeqa bar fuudhee laal miskiina keessattuu gama keenya harargee tana faadhaaf wallahi meeqa nyaachise yaa rabbi mucaasan yoo badiillee qabaate waan inni miskiina nyaachiseef waan inni oromoodhaaf ta'eef atummaan gama keetiin araaramii fi gama keetiin jannata keena tana numaan ja'a maaliif nama saniitiitu nama hedduu qaaliidhaati. Jaartii isaa sallaalaa boo jaartii hacaaluudhaa laaluu qabdan. Dhalaan akkasii sabboontuudhaan ni jirti abadan hin jirtu. Keessattuu yeroo ammaan tana keessatti wallahi dhalaan akkasii sabboontuudhaa abadan hin jirtu. Bar dhalaan ammaan tanaa dhalaa asii ilmoo abbaa tokko asiin luusisaa ilmoo abbaa kaaniitiis asii achi duubaan luusistu. Dhalaa yoo asii jaarsi isii qabame isiin kabiraatiif buutu akkasii bar dhalaan biyya faranjiidhaa taatu ta shamarran biyya arabaa suuraa siitiif kana hunda wali qabattee suuraa shamarran biyya arabaa kaayattee asii shamarran dhiira biyya biraa janajjantu jechuudha. Dhalaa akkasiitiitu jira ammaan tana jechuudha. Garuu jaartiin hacaaluudhaa dhugaa rabbi jaartii sabboontu jaartii kabajaa qabdu jaartii akhlaaqa qabdu jaartii huccuu ammallee akka dhalaa birootitti jijjiirattee hin deemne jechuudha. Dhalaa nyaara hin haaddatin dhalaa kabajaa qabdu jechuun dhalaa akkasiiti. Dhalaa kaayoo siitirraa garan galin tan oromummaan isii itti mul'atu jechuudha. Dhalaa akkasiiti. Mee laala hogga dubbattu. Jechootummaan isiin dubbattu laala. Jechi isiin dubbattu jechoota ajaa'ibaan jecha sagalee qabu. Inumaatu saboo namittiin tun barra. Saboo namittiin tun laata Jawaar faadhaa hojii turteehi. Hayyootan keenya kana faadhaa hojii turteehi. Isaan kana faadhaa hojii turte moo akka mijeetiin laalu ture bara. Hogga akkasii dubbattu namni hundinuu afaan qabatee laaluu ture jechuudha. Afaan qabateeti waan isiin jettu san laaluu ture. Garuu
namni sun dhugaa rabbii nama qeerollee kaasuudhaan malee kam arraantana jechoonni isii sun qeerooni kaasa bikka buutuu Hacaaluudha bikka buutuu Jawaar Mohammad bikka buutuu sila hayyoottan keenyaati yoo jiyyenne hidandeenya akkam hidandeenya bikka jirtanitti nama san quba qabaadhaa isii sannuu quba qabaadhaa boo ilmaan isiitillee quba qabaadhaa namu waan dandeessanii cinaa dhaabbadhaa bikka jirtanitti nuu jabeessa jaartii Hacaaluudha gartanii Hacaaluun arra yoo lubbuun hin jirrellee keessattuu nu bira waan adda addaa kaayatee kute waan adda addaa nu hunda bira kaayatee kute namni sun gartaniimi nama jechuun nama kaayoo irratti lubbuun isaa baatee jechuudha nama akkamatti lubbuun isaa baatee miti barboo idda inni du wallahi dhugaa rabbii yoo bar hayyoottan keenya irraa yoo tokko du'e bar humaatii miti barboo idda Hacaaluun du hayyoottan keenya ka Oromooti irraa nam lamaa fi sadii du bar humaatii miti maaliif yoo jettan Hacaaluu jechuun hayyuu waan silaa godhu hunda ifaan ifatti dubbatu hayyuu if duuba hin deebine garuu Abiyyiin nama hinaafurraa tokko namni hin baratin ni hinaafa namni hin baratin histiidha qaba namni hin baratin waa takka illee gorsa hin dhaga'u namni hin baratin qiyaasa itti si dha'u hin beeku qiyaasa itti si dha'u hin beeku maaliif gowwaadhare takka si kuffisasu sirraa ka'u hin beeku takka si dha'u namni kun laalatee jira jee hin beeku jechuudha garuu akka Oromootitti nuutiitu miidhame akka Oromoodhaatitti nuutiitu miidhame jechuudha isa dhabuun keenya cal jennee taa'uun keenya usneetuma suuraa fuunee profaayila godhuun keenya luynummaa keenya nu garsiisa Oromoon miliyoona 60 jecha hoggalaallu Oromoon miliyoona takka hin geessu miliyoona takka hin geessu jechuudha maaliif nuti immoo warra taa'ee asii mana hidhaatitti Jawaar fa'aa eeggachuu jiru barqaanyi bartuun qaanyiidha nuti Hacaaluu qalbii takka hin awwaallatin kan Jawaar fa'aa mana hidhaatii ummata kiyyaan na baasaa jee taa'ee nu eegu barboo qaanyiidha tuni nuti immoo as teenyeeti asii Jawaartu waa nuu godha inni mana hidhaatitti teena yaa akhi tanaa miti bar dubbiin akka Oromoon itti deemtu tanaa miti namni hidhachuudha qaba akka Ustaaz Kamal Heebboo dhaatitti hidhachuu danda'uudha qabda yaa akhi ustaazota keenya warra silaa waan ni beena jettan boo gabbaha ummatatti as baha hayyoota nu as yaasa dhugaa jirtu walitti hima Oromoon iyyitu lama Oromoon arraan tana jirtu lama zahirin isitti hima Oromoo qawwetti amantu Oromoo qawwetti amanneetitu jira Oromoon qawwetti amannetuni ta dursani gartanimi tanuma dursani tan Jawaar fa'aan itti liqinfamte san gartanimi itti liqinfamanii mana hidhaatti itti seenan san ammallee warreen qawwee hin feene Jawaar fa'aan arganii jiran namni badii isaatiirraa ni deebi'a garuu arra Jawaar kabaasuu ni dandeenyu hidhannee baasuu danda'u qofa malee akkamatti teenyee baasuun hin dandeemu yoo hidhatte qofa Jawaar mana hidhaatii baasuu dandeessa faaruudhaanii miti maaliif ustaazni keenya sun walaloo hanga godhe maaliif qawwee hidhatee jeeti yaa ustaaza kiyya yaa Beytota keenya yaa wallaalota keenya isin hundi if hubadhaame arra bikka harka qullaa akkamatti daawun jennu keessa hin jirru beeka hin jirru qabsoon durii fi ta'arraa wal dhabdi ummanni wayyaaneedha yoo sijjeesse dhoysatti sijjeessa dhoysa sijjeesseeti si hambifata si galee kuni sin hambifatu ummata fuulduratti sijjeessu kuni inumaatu gorsa sii taabar
ummanni naman feene kuni warreen soddaan abiyyi kuni fuulduratti si jeesee jechuudha. Fuulduratti ifaasi qabsiisee si jeesee jechuudha. Maaliif addunyaan har'aan tana itti as garagaltee tarkaanfii irratti fudhatte? Maalitti har'aan tana Tigraay nu booda sagalee harkattee addunyaan hundinuu sagalee taatee fi har'aan tana Tigraay akka Tigraayitti ummanni isaanii hundinuu mataa ol qabatee deema. Maaliif? Wal dhageettii qaban isaan hundinuu waan Joorjeen yaadadha amma dura. Yoo Itoophiyaa fi Tigree wal lolte histii sanirraa kan ka'e ummanni guutuun maal taaje juntaadha taaje. Afaan isin beeytanii. Hoggasan maaliif? Miira keessa seena ummanni. Miira keessa seeneeti ummanni hundinuu hidhatee akkasitti diina isaa cabsee jechuudha. Godhan agarsiisan. Dabratsiyoon du'us humaatii miti. Geetaachoo Raddaa du'us humaatii miti. Kun du'us humaatii miti. Gartanii ammoo ummanni wal ta'iinsa qaba, wal quba qaba, wal jala deemuudha beeka. Nuti hoo duuba. Nuti hoo arrallee teenyeetuma. Arrallee teesseetuma yoo abbadaatuma oolte akka hindiidhaatitti, yoo abbadaatuma oolte akka baangaaliidhaatitti, akka miree teessaniituma shaamaa shidaa ooluun akka hindiidha. Yaa nuti hindiidhaa miti bara. Boo nuti hindiidhaa nuti. Eegasiifuu sanama fidaati ittiin naanna'ee deemiti. Sanama fidiiti ittiin naanna'ee habiibi. An irra guddaa namni keenya ka Oromoo wanni nuuf hin galle maali yaa akhi billaa aleekum qaanfadhaa ka. TikTok keessa ni utaaltan ni dannastan. Yaa akhi wannummaan isin gootan hundinuu ta'u. Yaa akhi wanni takka bilisummaadhaan booda godhadhu. Naasitti maati. Hacaaluun haa du'u fedhu haa dhiisu, fedhu Jawaar haa du'u fedhu haa dhiisu. Gadda Hacaaluudhaa gadda Jawaar taati. Bilisummaa booda godhadhu. Ummata Tigraay irraa yoon baranne dhugatti nuti ummataa miti. Nuti Oromoon akkanumatti afaanin iyyina malee nuti ummata faayidaa qabu miti. Oromoo jechuun lakka ummatuma akkamatti shaamaa shideetuma daansii godhuudhaan beekame malee lakkaa waa ummataa miti nuun jaa ummanni. Bartuun qaanyidha bo'iti. Bartuun qaanyidha. Aboo artistoota shamarran Tigraay nagarre, aktaroota shamarran Tigraay nagarre, warra filima hojjetu nagarre, warra wallisuufaa nagarre, warra barboolaa latti qabeenya hunda qabu. Alarraa warra galeetitu jira. Awurooppaarraa, Ameerikarraa warra biyya isaatiif qabsaa'uudhaa galee jira. Keenya honi godha akkana hin godhu. Garuu keenya wanni inni godhu shaamaa sii qabsiisaa bara. Yaa habbaabiin tun qabsoo miti. Zaahir fittiimi. Ifin gowwomsin hidhatta taanaan hidhadhu. Yookaan kaan ati ergamtuu mataatu. Hoggu amatu ergamtuudha taata. Ergamtuu. Kanaaf nuti baguma abiyyiin nu keessaa hin tahin. Badii abiyyi tan ammoo ijoolleen teenya tajimmaa ummanni keenya kajimmaa hangi abiyyi filattan. Hangi abiyyi jala fiigdan. Hangi ummata ilma Oromoodhaa biyya teessan san keessatti naannoo teessan san keessatti akka Mustafaa Rawweeti moo eenyu lafarra shorroysitanii makiinaadhaan lafarra ooftan san isin responsibilitii siisan fudhachuu danda'uudha qabdan. Waan san isintu qabata. Tigreen yoo seente wallahi isin hin dhiistu. Tigreen ni beekti waan taateef isin hin dhiistu. Fudhadhu. Akka gaarii fudhadhaa. Hoolayyiin biltsiginnaa ni jiran kan akka Mustafaa Jaarraatii jira. Arsii keessaa, Harargee keessaa kan akka Hangaasaa Ibraahim kan rifeensa hin qabne, kan areeda hin qabne, kan guutummaa mataan isaa kun hundinuu hudduu ijoolleetiitti koo fakkaatu. Kan akkasiitii jira. Kan rabbiin rifeensa irratti nuumin. Siigalee. Warreen Ameerikaadhaatiif kana jiran uumaa takka illee irraa laalidha. Kanneen waa takka hin beekan. Dhiise kana. Gurraacha kana gartanii eenyu kaabuttaa jettanii kana dhiisa. Eenyu takkitti asandaabootiin takkitti asandaaboo I love you jeeni bara. Kun iyyuu ta'u sanu namni akkamitti shamizaa fi kana yeeta. Badawna alaabuk. Wasfaataa. Maali yaa akhi badawni? Xayyaaruma akkam kolkolee akkanaa tana fide yaa akhi Ameerikaa. Yaa akhi billa aleekum. Yaa akhi qaanfadha.
barboo silaa akkanaatan silaa ijoollee biyya arabaatan dhugaa rabbi anatti qabiitii silaa walumaanuu as keessa nu taragee yaaqee silaa ijoollee biyya arabaatan fidee bar as nu haa bargaariidha dhugaa rabbi maaliif jennaan nuti kun isiniini mataa ol qabanne akhi akkana jettanii mataa gadi qabatina ijoolleen biyya arabaa akkana jettanii yaaqee silaa badoota kana silaa lafa faranjitan keessa yaasee bite ummata faayidaa takka qabne ummata asii huccuu jijjiirachuudhaaf biyya jijjiirachuu malee sammuun isaanii hin jijjiiratin sammuun hin jijjiiramne ummata kana ummata ahbaashii bar kanneen ummata akkanaatii guuti as kolkoloota shamarran suuraa shamarran biyya arabaa walitti qabatee asii dhiira biraa majanajjanu kana Anka wayyaa shamarran keenya kabiyyaara kan Saudi tun maashaallah alaykum bo ni bareedani ba dhugaa rabbi Dubai irraa shamarran hin qabnu garuu dhiifama Dubai irraa shamarran hin qabnu antan numaan jaa dhugaa rabbi agarree jarrare auzu billah ammoo ni jirtii warri yattan midaa fi fidaan wallahi warri ni jirtii yattan fidaandatti mida agarree jarrare mee warreen kiyaar bashiiri wajji suuraa kee hunda isaanii fidaa kiyaariititu irra bareeda hunda isaaniitirra hundi isii magaalaa barbaada as baate laal ni jirraa malee kiyaariititu irra bareeda hundi isii laaleetiin jiru hundi isii hin jirtu laalan fuulan qabdu laalan hidhiin qabdu gamana laala dabbaan qabdu wama takka bar hundi isii qaqalloodhaa bar wama akka saaliyaa saamii tanaa barra yoo dhagaa keessa kaayattee deemte malee qilleensi fuudhee kutaani bar maal yaaqee hin jiru lukkuun hin jirtu Dubai maa fi dajaaj fi Dubai yaa naas maa taakuluun dajaaj maa fi gogo auzu billahi minnakum maa taakuluun antum مرحبا يا بنت الناس أخبارك بتصل فيك بعدين ماشي بتصل فيك بعدين يلا ماشي أيوة سينيغالي خناف شرطة سعودي تو إسنتي نابيتي إسن كبي ناتي تو إسن جادي لقاربي شرطة سعودي تو إسنتي نابيتي شمرن كينيا خن سعودي راكبي malee waan biraatiif miti ba waan biraatiif miti sheppii keessa san hoggaa arke kamre tiktokii fi kana hunda keessa seentanii lakkaa'iti auzu billahi minnakum kana hunda arkeetii isin qabe warreen haftan rabbi isin haa baasu warreen qabamtan carraa keessaniititu dhume bishaan keessaniititu dhume kanaafuu rabbi nagaan isin haa galchu jenna hamtuu isin irraa qabu warreen haftan ammoo rabbiin isin haa baasu jenna mallee tananuma jenna kanaaf hayyootan keenya rabbii ja'aati ummata ballaa kana hin hongeessina hawaasa keenya ballaa kana hin hongeessina hawaasa keenya kanaaf dirmadha akka ummata Tigraay sanitti nuuf qabsaawa nuti keesha keenya keessaa waan isin baasaa jettan ni baasna nuti kanaaf wanni isin gootan akka ummata Tigraay sanitti gabbaatanii nuuf hojjechuu iyyine khalaas ni hagana kana booda wanni nu baasaa hidhannoo qofa akka Ustaz Kamal Heebboo sanitti gabbahaati hidhadhaa aboo rabbumaan rabbiiti gabbaa hidhadhaa lubbuun takka malee silaa lama hin baatuuti hidhadhaa gabbahaati hidhadhaa dhiirti kun akkasittiif kanniti dhiira jechuun sani kuno dhiira jechuun kan akkasittiif qabee hawaasa isaatiif ummata isaatiif deemee qabsaa jechuudha Kamal Heebboodha Arsii bikka bu'eetii miti Harargee bikka bu'eetii miti Shawaa bikka bu'eetii miti Wallagga bikka bu'eetii miti Walloo bikka bu'eetii miti Oromoo guutuu bikka bu'eeti akkuma jaalmaaroo kana jechuudha akkuma jaalmaaroo kana gartanii Tigree hawaasa isiitii irratti duultuun agarre nuti Tigree hawaasa isii ummata isiitii irratti duultu ilma nagarre
Tigree takka takka warreen bilsiginnaa keessa taa'ee ummata siiti irratti duultullee አንድ ቀን ቀልቡ ወደኛ ይመልስ ይሆናል ጃን ማሊፍ ጉያ ተኮ ኦኔ ኢሳተን ነው ቀልቢ ኢሳተን خرخኛ ዴቢሱቱ ማላት ኢሳዳ ጃን ተረትን ዱሊና አከስቲ ነምኒ ኢሳኒ ሱን ረኮ አብይ ኢሳኒ ረገሴፊ ከነከን ሆጋርከ خረ ኡመተ ሳዴባ የቹዳ ከናፍ ኡመንኹን ወልንሂሙ ወልወንጀሉ ወልሳጥሩ ረቢ ኑሌ ኡመተ አከሲሰ ረቢን ወሃጎ ummata mo afanini yodon tahin ummata hidate hawasa isa kana bilisomse ififille gammadu rabbin wahagon warren guma baafatu rabbin wahagon isni galami khanaf ustazni khiyasun uga rabbi eduna gammachise rabbi umrin wa hade reisu hati isa su sila khana ka isa khodashan nudal tebo obeleyan isa yo khajiratan tatan ربي عمري ديرتو سنياخن بكجرتانيت خديراتي ساتو خدلاداتي ساتو هذا تيسن ربي عمري ها خنوف يو خجراتو تاد ابا خيسنيس يو خجراتو ربي عمري ديرتو خنوف المكنا خنا نوغان نجيتو سربرايز جيرهون سربرايز دا نمني اني اورومو داجي سبخيابين هدداجي غارا سينو يچو وان سفاتاتي بيتي بيخا وان سفاتاتي بيتي خناف wanni isin gootan nama oromoodha nama kanatti sabasaati qabsaa'uudha gaara seene yo family qabaate family isaasa yaadachuu danda'uudha qabna ka suuraa qofa gadhiisoo doon ta'in video isaa qofa gadhiisoo doon ta'in family isaasan barbaanne qunnamne waan dandeenyu cinaa dhaabbachuudha qabna tanani goona namu godhuudha qabna dirqama walitti kannuudha qabna akka oromoodhaatitti akka oromoodhaatitti dirqama wal dirqisiisuudha qabna boo namni kuni nama maneedha nama oromoodhaa jecha qabsaa'uudhaaf gaara seeneeti namu waan dandeenyu walitti buusne family isaatitti haa erginu yenne namni diduu hin jiru jechuudha maaliif naaji'eeti gaara seeneedha siiji'eeti gaara seene waan ta'eef waan dandeessuun family isaa san cinaa dhaabbachuudha qabda maaliif gaafa inni lafa jiru eenyu isaatiitu warra isaanii san cinaa dhaabbachaa ture jechuudha arra horee waan inni hin jirreef warri isaanii san nu qaba fakkeenya akka Mustafaa gaafa inni lubbuu isaatiin kute faamiliin isaa ilmaan isaa nu qabaachuu turan jechuudha arraatan ilmaan isaatii fi faamiliin baanii jiran rabbi umrii dheertuu haa kennuuf waan inni oromoodhaa godheetiitu arraantana daa'ima isaatii fi jaartii isaatillee achi baasee jechuudha haanuu jiraatan akkana kun oromoon tan akkanaa tan baadhaatiitu jira gartaniimi hoggammaas walitti bobbaanu kana wal jibbineetii miti bilisummaa dhabuurraahi gabrummaan hogganutti hammaatte walirra duulla malee jibbaa walii hin qabnu jibbaa walii ammoo rabbiin akka ummata afaan oromoo haasawaa abbichuu koo jedhu kana gartanii ummata hoolaa suuraa abiyyi profaayila godhatee deemu kan ummata ajaa'ibaa kan rabbiin hin godhin ummanni kun harargee keessa jiran arsii keessa jiran jimmaraa daran inumaatu tan harargeetum fan juntaan dhufee misooma raayyaan dhufee misooma ta'etu fadhaa jira bar amma namittiin suni maali jijjiirte garuu mee dhaabbadha amma namittiin tun billaalee ku mee laalame mee xiqqummaan isin daawwachiisa shimallisii isinii jiraa beeka mee koottaa xiqqishoo laala kuni maantana abo namittii sana eessattiin kochiise immoo amma kun shimallis ilaala torban saditti dhageeffadha humna baay'atu juntaa sodaatee utuu nu bira jiru juntaa jalatti gale mee ilaala namicha dhamaa ergamuuf hiree qabate ergamuuf tartiiba qabate ergamtoota juntaas loltanii lolchistanii tarsiimoo baastanii ummata keenya ummata Itoophiyaa abbaa injifannoo waan gootaniif guddaa galatoomaa innumati wiitti nagaamu rabbiin Allahu ta'aalaa illee sodaatan humaani hinaani
amma isaan kun hundinuu warra galaadhaati. Asirratti ijoollee teenya tajimmaa wayin isin jaa aartanis akka feetan. Maaliif jennaan isin duraanuu qalbii hin qabdan. Qalbii hin qabdan. Maaliif xabiyaan teessan akka sareedhaati. Saree foon odoo afaan keessaa qabdu bishaan irra dhaabbattee wanni siisan hogga garteemi suuraa siisan hogga garte sarichi foon qabu sun kamii jettee irraa hin fudhadhee jechuudhaan foon afaanii san bishaan keessa buustu san irraa tokko waan taataniif. Caalaa bultumeedhaa. Maammas Sayyid nama ajjeeseemi akkasiimi. Maammas Sayyid nama ajjeesee bara. Iyyaan turre isin. Baktiilee nama laayivii irra iyyaa turte tun hundi isiidha iyyaan turre. Garuu gaafa inni jimma keessa seene akkam tattaa turtan. Akkam jechaa turtan. Hujii manaa isinii haa taatu. Hujii manaa isinii haa taatu yaa hoolajii yaa ummata dhamaa yaa ummata bakti. Baktii balaa. Hujii manaa isinii haa taatu. Okay? Hujii manaa isinii haa taatu. እነሱ ሁለት ዓመት ተዘጋጁበትን ዝግጅት ሳምንት ድራሽ ወጣ ሞቱማን ኩን ሃራ ኩፉ እንደንደው እዩዳን ከራ ጭፉዳን መነኩሙዳን ጭፉ ኩፉ እንደንደው ሃራ ገና ኡመተ ኢሰበርባድ ወሄድ ሚሊዮኖታ ትጅራ ዋንተ ነምን ሲያሳ ቤኮ ከነላሉ ስርያታ ነምን ሲያሳ ቤካ የዱ ከነት ኢንተኑ ስርይራታ ሞቱማ ዲክላይን ጎዴፍ ሞቱማ ኦልካ አጅሩ አውዝ ቢላ እጅሱ እንደንደው ሞቱማን ኩን ሃራ ኩፉ እንደንደው እዩዳን ከራ ጭፉዳን መነኩሙዳን ጭፉ ኩፉ እንደንደው ሃራ ገና ኡመተ ኢሰበርባድ ሃራ ጃው ለጊያ ካሁን በኋላ ግን መንግስት ራያኑ በሚሶማን ጁንታ ደባምሲሴ ራያኑ በሚሶማን ሀቱ ደባምሲሴ ሂንቆቆሩ ለቤጫማቀቡ ትግራይ ዱፍቴ ምሶማን አብይ ደባምሲስቴ ትግራይ ዱፍቴ ምሶማን ትግራይ ዱፍቴ ምሶማን አብይ ደባምሲሱዳፍ ዮ ጀቴ እረ ዴቢቲ ሃሬት ገርቴም ዮ ሰርቤቴ ስራ ፉዳና ያ ቡልጉ keessattuu artiistii Harargeedha. Yaa hoola jedhage. Yaa ummata dhamaa. Artiistii Harargee hogga isin jennu ni jirta warreen guyyaa keessaa biltsiginnaa taatan. Ka biltsiginnaa ta'ulleen isinirraa hin bareedne. Keessattuu namni keenya Harargeedhaa kun niin Amaarawatti isirraan bareedu. Biltsiginnaan taatti isirraan bareedu. Sanuu namni keenya Harargee dhuguma teessaniin deemte malee fakkeesseetiin deemattillee isirraan bareedu. Dhugaa rabbi. Sirra hin bareedu gaa wanni tokko wanni guyyaa keessaa gartee fittiin kaayyattu akka sirraan bareedu abadan. Si gartee abadan sirraan bareedu. Kanaaf warreen waan akkanaa tana jala deemneeti waan akkanaa tana wanni goona jettan mataa keessanirra gaagaama fiddan faamilii keessanirra gaagaama fiddan. Gartaniimi if eeggadha. If eeggadha akka gaariitti if eeggadha. Waan sirbitaniifis eeggadha. Garaadhaa jecha akkana jettanii sirbina. Akkana jettanii if eeggachuu danda'uudha qabda. Nuti Harargee garaadhaaf sirbituun agarra hin beeku. Eeguma abiyyiin dhufe kana kuno ilma haati Amaaraa. Ilmoon haati Amaaraa tun wanni isiin ganda keessaa namatti isiin ol hin baasne hin jiru. Dhugaa rabbi. But ilma fujjisaati bar. Si galaami. Kanaaf wanni isin firraa eedan ani haati tiyya Amaaraa abbaan kiyya Oromoodha ka jedhu firraa eegi. Firraa eegi akkana jettee ittiin dhiyaatin. Yoo ani abbaan kiyya Amaaraa haati tiyya Oromoodha siin jee humaatii miti. Alwasaadhan jee itti ol qaba itti mana ol naqi. Wajji dhugi nyaadhu kana. Yommuu haati tiyya Amaaraa abbaan kiyya Oromoodha siin jee خلاص هذا جاء يدمر حياتك dhugaa rabbi kun dhufe wanni inni maan dhufeef si dammaruudhaaf dhufe si quchiisuudhaaf. Kanaaf
ifeeggadha artistoonni keenya Harargeedha ifeeggadhu ife keessattuu beeran harmalloonni ilkee fixatti tayoo foon afaan kaayan foon san wanni daakuu hin dandeenye tayoo ilkee tayooniin quba kiyya kana akkanatti afaan kee keessa kaaye quba kiyya kana ciniinuu hin dandeenye abiyyi gammachiisna jettee abiyyi foollisna jettee wanni hin ta'in arraan tana qaanyootanii jirtan jechuudha tan akka saaliyaadhaa qaanyootee jirta tan akka caaltuu maarreedhaa qaanyootee jirta eenyu hundi keessanuu qaanyootanii jirtan garuu wayyaaneen dhugaa rabbii ammaan tan as deebuunis nuuf furmaata taatee jirti maaliif nuu hin qophaawini abiyyi haasa'u inni godhe san deemaati ilaala maal jenni beeytanii wanni nuti Tigraay dheedhee qabsooyneef Tigraay san jilbiifachiisnee achi booda faraqaa lammadaa ol deebinee bikka silaa shakkinu bikka silaa sodaanuutitu jira achi irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf kaanee bishaantu nu jala bahee jechuun waboodhaaf seegalee walloodhaa fi wallaggaa fi gama Harargeedhaatti fi gama Arsiidhaa kana tarkaanfii irra fudhachuudhaaf jechuudha. Rabbiin ol guddate akkanatti nuun hambisina jechuudha. Gartani Jimma garuu ummata ilma Oromoodhaa guyyaa adiidhaan haada itti kaayee shaneedha jechuudhaan lafarra harkisa. Yaa akii barbootu ni qaanyiidha akka hawaasaatittu iti. Bartuun isin qaanyiidha bar. Wallahi tun isin qaanyi akka Jimmaatittu hin jirtanii bar. Sila akka Jimmaatittu sila Facebook ma keessan kana shut down gootanii keessaa bahuu qabdan. Dhugaa rabbi. Amma isin badii ummanni gowwaan sun godhe isin keessatti isin fudhachuudha qabdan ummata keenya. Ummata keenya ka Jimmaa Oromoon qulqulluun ni jirtan badii baalageen isin keessatti waan akkasiisan hojjatte isintu itti gaafatamaatii fudhadha. Hanga badii hanga ummata baalagee sanif keessaa xareedanii baastanii waan silaa isin keessatti hojjetame hunda warra silaa abiyyi filatee abiyyi jala saggaaru san hunda isintu itti gaafatama. Gaariin keessanis badaan keessanis hunda keessantu itti gaafatama. Maaliif? Badaa keessaniitiitu abiyyi filate. Badaa keessaniitiitu ilma Oromoodhaa shaneedha yookaan aabaa'oodha majechuudhaan lafarra harkisee jechuu ajjeese. Waan takkaa godhamee hin beekne. Waan takkaa Harargee keessatti hin beekne. Waan takkaa Arsii keessatti hin beekne. Waan takkaa Wallagga keessatti numaatu ilma Oromoodhaa shaneedha jechuudhaan qawwee irratti hiitanii haadhaa fi abbaa fuula duratti ajjeestan. What a shame. Haadhaa fi abbaa illee tumtan jechuudha. Gartanii? Hedduu nama qaanfachiisa. Hedduu. Nama akkanaa kana isin profaayila godhatanii deemtan jechuu shamarran keenya ka Jimmaa. Dhiira teenya na Jimmaa. Ta maqaan binti Islaam. Ta maqaan binti Sumayyaa. Ta maqaan binti Zubeydaa. Ta maqaan binti Hayaat. Ta maqaan binti Khalluuna. Ta maqaan Ibn al-Kharuuf. Ta maqaan haati re'ettiidha. Kana hunda odoo beeytuu namni kun Oromoodhaaf diina ilma Oromoo ajjeesu jira. Haadha Oromoo ajjeesu jira. Obboleettii nu jala gudeetu jira. Odoo boobar nama bar hayyootan keenya kan hunda mana hidhaatitti ol darbe isin bar baalageen shamarran baalageedhaa fi dhiirti teessan baalageen takka namicha baalagee kana suuraa profaayila godhattee deemti bar. Ani warra asirra ol bahee laayiviirraa iyyuu kana laal. Warra laalan fuulli isaanii hin tolle. Warra arabni nu bar ilmaan isaaniitti rifachiisuudhaaf. Akka ilmaan isaanii kun rifatanii nyaataa fi kana nyaachisuudhaaf warri arabni fidatee bar kanneen dhugaa rabbi. Warreen amma kanatti ol baatu tun hundi isiidha. Warra laalan harkaan isii hin tolle. Bulguu. Waa malee miti kaniinaan bulguu isin hin jeef bulguudha isin. Bulguu akkanaa tanaatiitu ol ba'ee ija. Bulguun akkanaatu sanuu sila arra kaafaa waa goote girrisaa yaanii beeyte. Arra maaliif ol hin bayinaare? Yetnaachuu zaare. Eessa jirtan? Mi'as baagaa isintu dhiiraate irra hiti. Aboo rabbiin hoggoggaa Jimmarraa naman godhiniin baanan dhugaadha. Dhugaa rabbi. Maaliif? Qaanyiidhaa isin qabdu wanni teenyetu gowwaa tokko hojjara isin keessa. Gowwaa hambaa hin qabne shamarri teessan akkas dhiirti teessan akkas.
gowwaa hambaa hin qabne gowwaa ati abiyyiin deeggarta jaabarsanu salaamu alaikum ati deeggartu abiyyiiti jaasanu haruuf gorora firra yaasaa arra kunoo ummanni isinitti ol bahee jira qaanfadhaatii qaanyumatee sansanii waliin suuraa abbichuudhaaf irraa baasa aynafaan bakka abiyyiin du'ee jira abiyyii fi dabra tsiyoon akka tokko bara nama takkaa miidiyaa irratti ol bahee gaafii fi deebii ingiliffaadhaan hin godhin ni bara si galee dabra tsiyoon amma waa takka illee hin beeku pirezidaanti Dr. Dabra Tsiyoon jaanii malee waa takka illee hin beeku inni fedhu lubbuun haa jiraatu fedhu hin jiraatin kabikka isaanii san bu'ee dubbatu Geetaachoo Raddaati miidiyaa adda addaatti waliin kataa'ee dubbatu Geetaachoo Raddaa qofa addunyaan nama baratee waliin communicate godhuu feeti nama baratee waliin haasa'uu feeti namni baratee waa hedduu sirraa buqqaasa sigale kanaaf intala Finlaandiidha gaazexeessituu Finlaandiidha kan laal abiyyi faana kanatti naannoo san hunda hidhatan duuba duraan xayyaaraan itti gabbuusanii Geetaachoo Raddaatti wajji wal qunnamte jechuudha. Telefoonni inni qabu telefoona saatalaayitiidhaan wal qunnaman gubbarraatti gad buute laal ቤቱ ጋር ነው የመጣችው ወይ ፎቶ የዛሬ ላይሆን ይችላል ቆስቲ ነው ጃን ማለባ ከሰኒ ይላል ተለካ ዱንያን ይዝም ብራ ቁጤ ጅርቴ ምን ነው የምታዩት አዱንያን ይዝም ብራ ቁጤ ጅርቲ በር ትግሮታ ዱበ ሰኒን ጠያራ ዋን ኢሳን በርባደን ሁንደ እትገቡሳ ቱረን ሜሻ ከኢሳን ጠያራን ቡሰን ሜሻ ከኢሳን ዋን አዳዳቲ ወኒ ጎደን ተም ጎደን ጀቹራ ጀነራሎታ ጉቱቲ ማለቃን ቢተላ ጀላ ከረት ወረሰላ አነጂ ሁንዳ ማለቀ ተከንቴቱ ጀላስ ቢተሮ ተሸንፈናል አብይ ጀጀር እረጉዳን ኢሳኒ ወራችቲ ፈጀሴ ጀ ማዲፍ harka kannachuu didduurahi achitti fixan jechuudha wallahi silaan ani isaan sante harkaan kannadha namni keenya ka oromoodha kun gogga gowwaadha abiyye chachi dhage tigraay harkaan kannadhu je ifite jechuudha ummata dhama maal abbaa keetiitiif dhayte maal abbaa keetiitiif hin kannadhu jettee didde yoo achi raayis ol deebite amaarisuma jeesaa bara galatan qabdaniiti galata waaqa qabdan seetani gowwaan jimmaafaan gaafa numaatu waraana isaaniitti idaamu suuraa ka'eetti beetee hooleyyii isaaniitti erga goota jimmaa jaanii sanuu popostu godhan arra eessa jirtan mee baalagoota eessa jirtan baalagoota afaan laastikaa eessa jirtan arra beeran mee asbaa gaame mee asbaame Dr. Shurubeen tokko eessa godhe Dr. Evinja karabbiin furrii tana deema godheef tokko akkana jee dubbataa barsanu kana jeeti bar furrii tana akkana quba kana keessa kaa'e akkana godhee liqimsaa barsanu jaa barsanu jala an abuuk ya ibn al-kalb wasakh adda iita turi wasakh kan akkasiisan salaa kan fuula irratti tufan qumaata akkasiisan dhugaa rabbii wasakha akkasiisan sanuu Dr. Shurubee Finja turiin wasakha akkasiisan maqaa doktoraatiin fiyaa naalata Dr. Angaasaa Ibrahim jaanii kana kamataa hudduu ijoolleetti xiqqoo fakkaatu kana karifeesii irra jira kashamisa adiidhaan akkana jiru kana assalaamu alaikum babbareedduu teenna babbareedduu ilmaan ayyaa gaggala me babbareedduu teenna ja Mustafaa Jaarraati afaan xuriidha bocola adduraaneen isiniin jaa'e ka buttaadha kan butaantii jaartiidha uffatee laayivii seen Jaapoonii jaartiidha uffatee butaantii fi Jaapoonii walirratti uffatee laayivii seen
kan kalarra jaartiidhaatu addan bahe kan kalarra huccuutu addan bahe sina adda baasee hin bahin dhama'a ummata warra rifeensi irra hin jirre areeda hin qabne yoo akka tasaa yoo fuutee bar bishaan illee irra neeytee bar ummanni kun akkanumatti huccuu uffata malee fooxaa fudhatee bar wannummaan isaan firaa goggoysanii hin jiru bar maaliif haaliqni duraanuu irraa fitere bifa kanaa shamarran isaaniitu hin qabanii bar rifeensa hin qaban shamarran isaaniitillee malaataan maaliif artifishaala kaayattee deemtu koofiyaa amma kan koofiyaatii dhufe waan ta'eef shakkii qabarre wannummaan bilisiginnaadha iyyitu hundinuu shamarraniis dhiirtinis malaataadha dhumee jira shamarran isaaniitillee tan areeda qabduu dhufe barbaadamma ajaa'iba yaanaas garuu shamarran teenya takkaafaa hodhaatuun itti jaa ni bareeddi bara dhugaa rabbi tan fuulallee hin qabnelleen wanni qabdi lazaadha qabdi nama harkiste dhiigasiitiin nama harkisa gartani kanaaf moonee jirra jechuun nutis gama hundaanu moonee jirra tiwiitaraanis nu mo'anii jiranii feesbuukaanis nu mo'anii jiranii abiyyi wanni inni fedhu gowwaa hin barati waan ta'eef nama harka isaa dhadhoo fedha banni eegaa bara እጅ ጨበጨበልኛል ወይስ እንዴት ነው ጃ ቸብ ጎጎረኒ በሲ ይገመደ ይቹዳ ኡመታ አከናቲ ኡመታ ሂምበረቲን ኡመታ አከናቲቱ ሐዋሰ ኸኛ ኸይሰ ሴኒ ኡመታ ቡርጃጄ ሳያ ገርተኒ ኡመታ አከናቲ ይቹዳ ጎዎታ ብልጽግናዳ ኡመኒ ሁኑ ቡአ ቀባ ኡመታ ሂንጀን abo ummata mana hidhaa jiru san baasa dawaadha isinii qabaniiti gowwaa hin ta'inaati ummata mana hidhaa jiru san baasaa deemaati yoo nagaan jiraannaa jettan baasaa deemaati ummanni sun arrallee warra dhiifama isinii godhu isinii wallaalota kana maaliif ummata barate waan ta'eef warra barate waan ta'eef haaleetti dhiifama isiniif godhan sigale ammoo wayyaaneen dhufteetuma isin qaqqaltee daaraa isin kutti wayyaaneen sanuu ummata khaxara ummata yoo isinillee ajjeesu garteemi kaameeraa isinirra dhaabee feesbuukaa fi kana irratti gad hin dhiisne ummata ajaa'ibaati akka ummata amaaraa gowwaa kanaa miti akka ummata amaaraa dhama'oota kanaa miti wayyaaneen libsi goonaan haw gooteetuma kuchiisti waraana meeqa liqimsite bar waraana meeqa liqimsite geetaachoo araddaadha waraana meeqa liqimseeti dhiini ilmaan oromoodha ijatan hunda keessa baase ijji isaa ija dibichaa fakkaatti dhiiga hunda dhuyde geetaachoo araddaa hogga dubbatu if hin beeku gartani kanaaf abiyyi jechuun nama dhama'aa nama waraanni kiyya nama hanqanaatiitu achi keessatti narraa dhumee jee warra silaa faamilii isaatiif hin himine jechuudha amma isteepiin warri Tigraay itti deeman takka Eertiraa dha'uu Eertiraa hogga dhawanoo warra keessattuu Amaaraa kana daaraadha kutan jechuudha kana hunda addunyaadhaatitu duubarra jira gargaarsa dhibbaan dhibbatti fudhachaa jiran dhibbaan dhibbatti gargaarsa arkachaa jiran Eertiraa dhawuudhaaf namicha bineensa san dhawuudhaaf waa hunda fixatanii jiran jechuudha kanaaf oromootii wanni nu feesisaa nuti akka oromoodhaatitti hidhannoo qofa dhumee jira daansii godhuun nu feesisu raappu godhuun nu feesisu shaamaa shiduun nu feesisu asirraa daansii godhuun YouTube keessa maali TikTok keessa utaaltee harma kee guddaa kan akkana godhaan oolii jaaki asana baarii kan akkana godhaan oolii بين قدو كان فدا يا اخي كان فدا يا اخي بالله عليك يا اخي كان فدا خدو مارادونا يا اخي كان فدا يا اخي بالله عليكم بيرن قدام كنو غسا سنو هرمسي قدا كان غوتي بر يا اخي ولا بل هذا بخر يتاما هذا كبن نچرا يا دن كبن جات يا بزل هرمسي كنو كان لولت يا اخي كان فدو هذا محمد كان فدو قدو بيرا علما ميغا قبداتي كان فدو كدبران قولتينيتي فيسبوك وني تيك توك كيسا رايتي لا حول ولا قوة إلا بالله
yaa qaanfadhu oromiyaan asii dhiidi ati asii abaluu fi wallisaa jettee ati sanuu haruufa fakkaattu tan ati sanuu jeedalloo fakkaattu tan bareedduu teenya meen wallisiisiin jaan siisanuu mana madaam kana keessatti zeeta dhuydee asii mormi kee kun hundinuu morma dibicha sadii isa ga'u kan itti taasisan tan coomte tun tarfeensi hundinuu irratti raastaa ta'e tun tanuma harkuma isii kan ol qabdee bar takkaa akkana takkaa rifeensi isii kana hin filiniitiitu ol bee bar akkana dannasaa bar laa hawla walaa quwwata artistii teenya sabboontuu tiktok waxamsha suutayye habiibti suutayye qaanfadhu yaa fuula akkasiitiin qaama akkasii dhoqqeessaniin qaama kee akkasii dhoqqee qooshaa jiisanii hin bayin saniin hogga akkasitti ol baatee dhudhuufaa sanuu qaanfadhu haa billaaleesh qaanfadhu akkasitti ol baatu ummataan na harka jeega si galee warreen foormii qabuutitu jiraa jee maas na jala harki laal si galee naa ol ammaas ummataa jiraa jee si galee namni hogga waan takka godhu laali deemiti nama laali yookaan suuraa takka fuudhiitiif dura kaa ilaali suuraa teetii fi tanama biraaf dura kaa'itii laali boo laaleesh yookaan akka shamarran biyya faranjii kanatti si galeemi yoo fuulli kee kun illeen biddeen gubatee yoo fakkaate garteemi suuraa shamarran biyya arabaa kana fuudhanii sitti arganii barbo ana bint fulaan ibnu fulaan jetti beetee hoggalaatu hayyi anuma qofaan agarsiisan egaa dhugaa rabbi anuma qofaan dheessan ummanni kataatun keessattuu suuraan shamarran biyya saawutiidhaatun laa ilaaha illallah ameerikaa fi awurooppaa fi kana hunda keessa guutee jirti hundi isii darsan meeqaan deemti gaa shamarran an beeku tana barsan hundi isii dhugaa rabbii kun yaa naafar jetti beete atimoo intal kuno suuraateetiin har'aan tana takkana dubbisteen jaani beete tamisii kuno achumaan walitti asiyaasa haa obbolimee fuula keessan irraa ol qabeettiin beete hogga ol qabdu kuno namtittiin bantii fufaa fakkaatti bantii fufaa takka oo hangaasuma Ibrahim takkanumaatu areeda qabdiiti Mustafaa Jaarraa fakkaatti takkanumaatu rifeensi irra jiru ka abbuttaa fakkaatti guraatti yoo dukkana keessa dhaabbatte mul'anne beeki gaasanu yoo dukkana keessa dhaabbatte mul'atu yoo gaa ifaatti ibsite malee tan akkanaa tanaatiitu suuraa namaa hataa jira jechuudha kanaaf shamarran keenya kan saawudiidhaa waa shurtaa qofaa miti barta baranaatun ija ummata kanaatiitu isin seeneen isin hin jaawre yaa billaalee dhugaa rabbi yaa beeran biyya faranjii jiru kun budaadha dhugaa rabbi yoo isinitti tuttufan malee dhugaa rabbi anzaayirmaan isinitti yaa itti tuttufa ijoolleen ni qaanfattiiti itti tuttufa yogaa as baatanii laayivii baatanii yogaa ittillee tuttufuullee sodaattan yogaa ittillee tuttufoo sodaattan rabbiin isaan kanarraa qabaa haa qabuu jaatu waa'ee godhaadhaaf akka isinillee milkooytan akka suuraa isaaniitiin milkooytan rabbi qabaa irraa haa qabuu jaa si galee kanaaf ijoolleen teenya ta dhiiraa dhaabbadho namtitti hoggee isaan suuraa akkasii isinitti ergan ijoollee teenya ta dhiiraa obbolimee kaameeraadhaan na dubbisii jeetittiin dhugaa rabbi salaamtaa wajjin hin dheeressin daataa reef irratti hin fixin maraattuu meeqaatitu jiraa bara maraataa meeqaatitu xayyaarri kalaxaa kun fidee bar inumaatu hoggalaattu Jaafar Abdullaa malee fakkaattu bara Jaafar Abdullaa fakkaatti bara Jaafar Abdullaa nagaree kalaayivii seene milaala mee jee hidhii isaatii fi hidhii Kiyaar Bashiir wal bira qabee bara mee hidhiin tiyyeetuun maal qabdi namni hidhii kasiisan maalitti godhe hidhii guddoo kasiisan jaakketa godhatti moo dhalaan koobiyaa godhatti moo
hidhiin akkasiisun akkamittuu dhungatamtiiwu higa hidhii akkasiisa yoo shamarran Naayijeeriyaa taate dhuga sanuu as qabdee egaa sanuu irraa akkana qabdeeti malee hidhiin akkasiisun shamarran ni ukkaamsitii bara tan amma Jaafar deemuu sun a'uuzu billaa ni ukkaamsiti amma Takiyaar Bashiir sun laala hidhiin isaa xiqqishoodha sii galee shamarran Dubaay imma waan fuulaa fi kana hin qabneef Kiyaar jala deemanii suuraadhaa fi kana kaan akkasii suuraa kaanii gadhiisan jechuudha maal goonare mucaan digrii qaba Saawudii keessattis Saawudii irraa dhufe waan ta'eef achi dhaqee jechuudha sii galee ammoo amala qaba mucaan amala qaba amalli isaa gaariidha namatti hamtuu yaadu namaa walii gala tana waan hin beeku irraa isaa akka gaariitti wal beena Kiyaar dhugaa rabbi maaliif waan hamaadhaaf kana hin ja'uun waan hin beekuuf akkasii gaa ijoollee teenya rabbiin hamtuu nurraa haa qabu biltsiginnaan fashalooyte biltsiginnaan qaanyooyte biltsiginnaan saplatte bantii fufaa khasaare hangaasaa Ibrahim khasaare farshoo dhugee gogofe kana nyaabarsanu kana nyaabeetanii kana nyaabi aboo nama qaanyee aboo rabbiin nama qaanyeessin rabbiin akka ummata biltsiginnaatti rabbiin nama qaanyeessin aboo rabbiin nama xiqqeessin rabbiin nama hin xiqqeessin guyyaa keessa akkasii nageetti nu jiraadhaa hujii godhadhaa warreen biltsiginnaadhaa kana irraa hin deebiina hujii godhadhaadhaan isinin jaa majara keenya hujiillee hujii ajaa'ibaa godhadhaa dhugaa rabbi akkasii fayyaa nuu tahaa sa'aan teenyaas geessee jirti yoo yeroodhaan hirriiba rafne malee hin ta'u akkasii guyyaa biraa walitti deebinaa nageetti naa jiraadhaa fayyaa nuu